Tole har'a kan nuti waliin ilaallu applied 1 chapter jalqaba chapter 1 vector kan jedhudha. Akka introduction partiitti ilaalla jechuudha. Na vector jechuun akkuma isin beektanii directionii kan qabudha. It is expressed by its magnitude and direction dha. Vectoriin tokko maal qaba? Directionii dha fi direction and magnitude isaatiin kan ibsamudha jechuudha. Vectoriin yaa beektu kan biramaadha scalaridha kan baay'inaatiin itti barannu kun immoo maal qofaatiinidha magnitude td qofaadhaatiin kan ibsamudha jechuudha. Vector gaafa for example 3 km north jenna yoo ta'e direction qaba gara north for example akka kanaatti 3 km jenne ibsina yoo ta'e kilomeetira 3 gara north jechuudha. Callisni immoo kilomeetira 3 for example direction qabu jechaadha. Malta 3 km ta'a yoo ta'e inni kun malta scalarii ta'a jechuudha. Inni kun immoo direction gatii qabu malta vectoridha jechuudha. Asirratti wanti agas mara sir rakkisu hin jiru. Vectoriin kuni vector denoted by alphabet denoted by alphabets kan denote qubeedhaan jechuudha. Yeroo baay'ee qubeen sun immoo yoo fakkeenyaaf bold ta'anii yoo barreeffamanii irra isaa keessatti tuqaa qabaachuun irra hin jiraatu. Yoo immoo bold yoo hin barreessinu ta'e irra isaa keessa maal gochuu qabna? Akka kanatti direction agarsiisuu qabna jechuudha. Maaliif iskalaanii illee akkasuma callisee ibsamuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf akka kanatti bold zone ta'een akka kanatti barreeffame scalarii ta'a malee maal hin ta'u vectoriin ta'u jechuudha. Yoo bold hin goonu ta'e maal gochuu qabna? Irra isaa keessa xiyyaatiin agarsiisuu qabna jechuudha. Inni kan biraan vectoroota gosa garaagaraatu jira. Types of vectors gaafa laallu inni jalqaban zero vector kan nuti jennu jira. Zero vectors kan nuti jennu jira. Zero vector jechuun vectoriin suni zero yoo ta'e jechuudha. Zero vector kan nuti jennu vectoriin nu kenname suni zero yoo ta'e componentiin isaa asirratti jalqaba irratti tosinitti hin darbuu kan hin barbaanne vectoriin tokko for example vector A bifa kanaatiin barreeffama jenneera. Vector A jenne yookaan vector A componentii qabaachuu qaba. For example in plane yoo ta'e A1, A2 yoo ta'e fakkeenyaaf A1 kun inter yookaan seentuu isheen jalqabaa kun x direction yoo bakka buute ta'e seentuun lamaffaa kun maal bakka bu'a? Y direction bakka bu'a jechuudha. Bifa kanaatiin vectoriin tokko plane keessa jira jechuudha. Arga power of weenate vector in the plane eeggate yookiin agarsiisa jechuudha. Kan biraa for example vector b immoo akka kanatti barreeffame is equals to a1 a2 a3 jedhee barreeffama yoo ta'e vectoriin kun seentuun jalqaba x direction yookaan y direction irra jira. Inni kun immoo seentuun lamaffaa y direction seentuun sadaffaa z direction jechuudha. Kana jechuun karaa biraatiin yeroo barreessinu a1i plus a2 j ta'a jechuudha. I direction yookaan x direction, y direction yookaan j direction jechuudha. Inni kun immoo a1 I direction plus a2 j direction plus a3 z direction k direction jechuudha. K direction yookaan z direction irra kan jiru jechuudha. Vectoriin tokko gaa types of vector itti gaafa deebinu vectoriin tokko zero vectoridha kan nuti jennu component numbers yoo plane keessatti ta'e lamaan isaa yoo zero ta'a yoo space keessatti ta'e immoo yoo dasadan isaanii zero ta'an jechuudha. For example vector A kun is equals to 0 kan nuti jennu yoo 0 I direction plus 0 j direction yoo ta'e in what in plane keessatti jechuudha. Akkasuma vector A kun is equals to 0 yoo ta'e kana jechuun 0 I direction plus 0 j direction plus 0 k direction yoo ta'e in space jechuudha. In space. Inni kan biraani as keessatti kan nuti ilaallu position vector
kan jirudha. Position vectorii kana keessatti position vector jechuun vectorii pointiin tokko nuu kenname jira yoo ta'e, fakkeenyaaf point A nuu kenname jira yoo ta'e 5,6 nuu kenname jira yoo ta'e, for example position vector of A barbaadu yoo nuun jedhe, position vector jechuun origin irraati gara A tti kan jiru jechuudha. Origin irraa ka'ee gara point A tti kan jiru kun vectoriin kun maal jedhama? Kanatti irrisaa keessatti xiyya qaba. Position vectorii ta'a jechuudha. Kana jechuun point O kun egaa origin danneerra. Kana jechuun 0,0 jechuudha. Kana jechuun A minus B ta'a jechuudha. Vectorii A irraati vectorii A irraati B gaafa hir'isnu position vector of A arganna jechuudha. Vectoriin kamiyyuu immoo maala position vectorii ta'a jechuudha. Maaliif origin irraati gara kallattii wayiitti agarsiifama waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraan directed vector wanti jedhamu jira. Directed vector kan nuti jennu inni kun immoo position vectorii faana wal fakkaatee turu garuu maala directed vectoriin kun xiqqoo ishee inni adda ta'u initial pointing, for example initial pointing vectorii way initial point insa point A yoo ta'e terminal point insaamu point B yoo ta'e terminal point insaamu point B yoo ta'e sana booda directed vectorii gaafa barbaannu A B jechuun kan akka kanatti denoted ta'u kun jechuudha. Maal jechuudha? Directed vector jedhama jechuudha. Kana jechuunis immoo vector from A to B dha jechuudha. Kana jechuunis immoo irraa barbaannu directed vector AB is equals to B minus A ta'a jechuudha. B minus A ta'a jechuudha. Asirratti egaa position vectorii inni kuni directed vectorii ta'uu danda'a. Garuu directed vectorii maal ta'uu danda'a? Position vectorii ta'us ta'uu dhiisus danda'a jechuudha. Inni kan biraan equal vector wanti jedhu jira. Equal vector kan nuti jennu immoo vectoroonni lama, for example vector A fi vector B wal qixadha kan jennu yoo ta'e, direction kamirrayyuu kan jiru vectoroonni kanuma componentiin A hundasaa componentii B hundasaa faana wal qixa yoo ta'e, for example vector A keenya componentii A1 I A2 qaba yoo ta'e, vector B immoo is equals to B, B2 qaba yoo ta'e, vector A and B equal dha jechuudha fi A1 is equals to A2 qabu qaba. A1 is equals to B1 akkasuma immoo A2 is equals to B2 ta'uu qaba jechuudha. Vectoroonni kun maal ta'uudhaaf equal dha jedhamudha jechuudha. Inni kan biraan operations on vectors kan jedhudha. Operations on vectors asirratti kan nuti ilaallu waan lamadha. Addition fi subtraction of vectors kan jedhu jechuudha. Addition of vectors kan jedhudha fi inni kan biraan immoo subtraction of vectors kan jedhudha jechuudha. Vectoroonni lama, for example vector n qixxeeta vector n keenya A1R plus A2J daatiin plus A3K daatiin nu kenname jira yoo ta'e, vector B keenya immoo is equals to B1I plus B2J plus B3K daatiin kenname jira yoo ta'e, for example vector A plus B otoo nuun jedhe jechuudha is equals to maal ta'a? Component tokko tokko shortedha jechuudha. Component x direction ifaan y direction ifaan akkasitti jechuudha. Kana jechuun A plus B gaafa jedhu A1 plus component isaa jechuudha. Isa wal fakkaatu into I ta'a jechuudha. Plus akkasuma immoo asittis immoo A2 fi B2 walitti daane direction J irra jira jechuudha. A2 plus B2 in the direction of J plus A3 plus B3 in the direction of K ta'a jechuudha. Akkasuma immoo minus irratti yoo ta'e immoo A minus B yoo ta'e immoo jechuudha. Akkuma ammaa kana
x direction y direction irratti hir'isnu jechuudha. Kan jechuun a1 minus b1 in the I direction plus amma asirratti a minus b dha kan nuti gaafatan jechuudha. Kanaafuu pilaasii mataa jechuudha gidduun kun yookaan immoo bifa akkasiin galutti yoo hin hir'ise a minus b is equals to a1 I minus b no a2 j pilaasii dha iddoon kun plus a3 in k direction minus b1 I direction plus b2 j direction plus b3 k direction. Kwenna irratti hir'atu a1 minus b1 into I direction plus a2 minus b2 in the j direction plus a3 minus b3 in the k direction ta'a jechuudha. Bifuma salphaatiin component walirra jiraatan yookaan immoo direction wal fakkaata kan jedhu walitti dha'u yookaan immoo walirraatti hir'isuu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraan scalar kan nuti as keessatti ilaallu scalar multiplication of vector vectors kan jedhu ilaalla. Scalar multiplication of vectors. Scalar multiplication of vector jechuun vectoriin a wayii kenname yeroo ta'e fakkeenyaaf kanaafi and scalarii wayii immoo k jedhamee kenname yoo ta'e jechuudha. For example vector a sun is equals to ai plus bj dhaatiin kenname yoo ta'e k illee jiraachuu danda'a. Sana booda for example vector b immoo is equals to k times vector a dha yoo ta'e vector k kana duubaatiin hunda isaatiin baay'isna jechuudha. ai plus bj kana jechuun irra raabsama jechuudha. Yoo maal ta'e yoo kun scalarii ta'e jechuudha yookaan immoo constant number yoo ta'e. This one is what constant number yoo ta'e. Sana booda is equals to tokko sana baay'ee jechuudha. kai plus kbj ta'a jechuudha. Kun maal scalar multiplication of vector jechuudha. Vectoriin tokko yookaan immoo scalariin tokko gaafa vectorii tokkootiin baay'atu jechuudha. እና ክላስ ይጣኑረቲ ቪዲዮ ይጣኑረቲ norm of vector and the concept of unit vectors kan jedhudha. Akka fakkeenyaatti yoo ilaalle irra norm of vectors kan jennu vectorii a kenname jira yoo ta'e fakkeenyaaf vector a tokko asirratti tokkicha xiqqaan tokkicha guddaan barreeffamudha. Guddaaf xiqqaatti netting getting qabucha garuu vectorii ta'uudhaaf yookaan bool ta'uu qaba yookaan nama tasarri jiraachuu qaba jechuudha. እና for example vector a kun a1, a2 akka kanatti kennametu jira yoo ta'e norm of a kan jennu bifa kanaatiin irratti mallattoo absolute value si alama irratti barreeffame jira. Akka kanatti norm yookaan immoo magnitude jedhame yookaan immoo length jedhame ta'uu danda'a jechuudha. Norm jechuun magnitude isa jechuudha yookaan immoo length isaa jechuudha. As equals to akkamitti argama under root of tokko isaanii x square goone arganna jechuudha. Under root integration kana jechuun a1 square plus a2 square ta'a jechuudha. Bifa kanaatiin maal argachuu dandeenya? Norm of vectors yookaan immoo magnitude or length of the vector argachuu dandeenya jechuudha. Galatooma subscribe share gochuudhaatiin nu deeggara. Galatooma.